Egaa faayidaan inni lammaffaa jecha did jedhu kan isin sadarkaa kanarratti sadarkaa eegaluu irratti beekuu qabdan isheen lammaffaa. Kan lammaffaa maalidhaa? Walumaa galatti egaa akkuman isiniin jedhe jecha did jettu kana taatee darbe ibsuudhaaf. Taatee kana dura dalagamee darbe yookaan taatee yeroo isin dubbachaa jirtan hima sana uumtanii yeroo isin dubbachaa jirtaniin duratti dalagamee darbe ibsuudhaaf kan itti fayyadamnudha jechi did jettu. Hojjetameera, godhameera jennee yeroo dubbachuu barbaannudha. Egaa hima gaaffii ittiin uumnee namoota ittiin gaafachuu dandeenya. Garuu himni gaaffii sun wanta kana dura ta'eef taatee kana dura ta'eef itti fayyadamuu ni dandeenya. Gaaffii taatee darbee faayidaan isheen lammaffaa isin beekuu qabdan gaaffii taatee darbee tokko gaafachuudhaaf ittiin eegalle. Fakkeenyaaf namni tokko did jedhee wanta takka dubbatee mallattoo gaaffii gochuu ni danda'a. Did you live here? Yoo jedhee namni tokko fakkeenyaaf maal jechuu isaati? You jechuun ati akka jechuuti. Live jiraachuu. Live jechuun jiraachuu. Here jechuun immoo as. Did you live here? Yoo isiniin jedhe ati as jiraatteetta akka jechuuti. Kana dura as jiraatteetta akka jechuuti. Fakkeenyaaf hiriyyaan keessan magaalaa tokko as jiraatteetta yoo isiniin jechuu barbaade magaalaa san keessa maal jedhaa? Did you live here? Jedhee isin gaafataa sun immoo maal jechuudha? As jiraatteetta kana dura akka jechuuti. Yeroo isin gaafate irraa kaasee kana dura as jiraatteetta akka jechuuti taatee kana dura dalagame. Fakkeenyaaf did you meet her? Meet jechuun quunnamuu. Meet quunnamuu. You ati. Her ishee akka jechuuti. Her ishee. Ati ishee quunnamteetta akka jechuutti hiikama. Did you meet her? Yeroo jennu did you meet her? Ati ishee quunnamteetta yoom? Kana dura. Yeroo dubbattaniin dura akka jechuuti. Fakkeenyaaf hiriyyaa keessan agartanii hiriyyaan keessan mucayyoo tokko yookaan her ishee mucayyoo tokko quunnamteetta jettanii yoo gaafachuu barbaaddan maal jettu? Did you meet her? Ishee quunnamteetta yookaan ishee waliin wal agarteetta akka jechuuti. Taatee darbe. Taatee darbe. Wal agarteetta yeroo jettan isin maal jechuu keessanii? Kana dura. Taatee darbeef. Taatee darbeef. Did she clean the house? She isheen. Clean jechuun qulqulleessuu. Clean qulqulleessuu. The house mana. Fakkeenyaaf obboleettiin keessan mana akka qulqulleessite gaafachuu yoo barbaaddan did she clean the house jechuu ni dandeessu. Isheen mana qulqulleessiteetti. Isheen mana qulqulleessiteetti akka jechuuti. Yoom? Kana dura. Taatee darbe. Isheen mana qulqulleessiteetti yeroo jennu kana dura ta'uusaa agarsiisaa. Egaa jechi did jettu kun himoota kanneen keessatti maal agarsiisti? Taateen sun kana dura dalagame moo hin dalagamne jennee gaafachuudhaaf hima gaaffii. Fakkeenyaaf did he come? Did he come? Yoo jenne maal jechuu keenya? Inni dhufeeraayi akka jechuuti. Namni tokko dhufuu isaa adda baafachuu barbaaddanii he jechuun inni akka jechuuti dhiiraaf. Namni sun dhufuu isaa adda baafachuu yoo barbaaddan kana dura maal jettu? Inni dhufeeraa? Inni dhufeeraa jettanii gaafattu. Inni dhufuunsaa kana dura jechuudha. Did he come? Jettanii hima gaaffii. Did they eat? Isaan nyaataniiru? Eat jechuun nyaachuu. Come jechuun dhufuudha. Isaan nyaataniiru yoo jechuu barbaaddan did they eat jettanii gaafattu jechuudha. Egaa jechi did jettu kun asitti maaliif nu gargaarte? Taatee darbee tokko ta'eera moo hin taane jennee gaafachuudhaaf. Ammarra dhaabannee kana dura wanti tokko ta'uu fi ta'uu dhiisuusaa did jennee eegallaa. Wanta nuti gaafachuu barbaanne immoo as buusnaa. Kana jechuun wanti nuti asitti dubbannu kana dura ta'uu fi ta'uu dhiisuusaa nutti agarsiiste jechuudha isheen kun. Taatee darbeef. Egaa Ingiliffa keessatti simple sentence yookaan himoota sasalphoo keessatti past formii jechoota lama gashuu hin dandeenyu yookaan taatee darbe tokko ibsuudhaaf jechoota taatee darbe lama
fayyadamuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf come kan jettu kana gara taatee darbeetti yeroo jijjiiru maal taati? Came kan jedhu taati. Came jechuun taatee darbe dhufeera akka jechuuti. Come jechuun immoo dhufuudha. Came jechuun immoo dhufeera yookaan dhufteetti akka jechuuti. Fakkeenyaaf did he came hin jennu maaliif? Kunis taatee darbe agarsiisa, kunis taatee darbe agarsiisa. Hima Ingiliffaa kamuu keessatti hima simple sentence yookaan hima salphaa yoo ta'e himni sun hima 2 fi 3 ol kan walitti wal quunnamsiisuudhaan inda. But kanneen jedhamanii himni sun yoo waliin quunnamne maal fayyadamna? Jecha tokko qofaa fayyadamna. Taatee sana taatee darbe ta'uu isaa ibsuudhaaf. Fakkeenyaaf did he come jenna malee did he came hin jennu. Did they ate hin jennu. Ate kan jettu kana eat kan jettu kana gara taatee darbeetti yeroo jijjiiruu barbaannu ate jenna. 2 fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Walumaa galatti akka yaadni kun isinii galuuf fakkeenyaaf did they eat ni jenna. Did they eat maaliif? Did kan jettu kana qofaadha. Taateen kun taatee darbee ta'uu isaa kan ibsitu. Kun walumaa galatti akkamitti hiikama? Isaan nyaataniiru jennee yeroo hima gaaffii uumnee gaafachuu barbaannudha. Fakkeenyaaf did they jennee ishee kana ate yoo gootan amma fakkeenyaaf kunis taatee darbeedha. Kunis taatee darbee agarsiisti. Jecha eat jedhuuf simple pastiin ishee maalidha? Ate kan jettudha. Did they ate hin jennu. 2 fayyadamuun dogoggoradha jechuudha. Ishee kana sitti naa qabadhaa. Himni sun hima xiqqaa yoo ta'e yookaan simple sentence kan jedhamu yoo ta'e V2 yookaan jechoota 2 kan past yookaan taatee darbe agarsiisan fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Ishee kanallee akkasitti yaada keessatti naa qabadhaa. Garuu gara fuulduraatti bal'inaan waa'ee kanaa waan kaasnee ilaalluuf ammaaf yaada kana akkasitti qabadhaa. Fakkeenyaaf jechoota garaagaraa what, where, when, how kan jedhaman kanneen nuti kana dura ilaalle dura buufnee jecha did jedhu kana itti aansinee gaaffiillee gaafachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf what did you say yeroo jennu maal jechuu keenya? Say jechuun waan tokko jechuudha. Maal jettee? What did you say? Maal jettee jennee yeroo nama gaafachuu barbaannu what did you say jenna. Nama tokkoon immoo what did you say yoo jettan kana dura maal jetteedha. Wanti sun kana dura ta'uu isaa agarsiisa. Fakkeenyaaf asitti what do you say hin jennu taatee darbee gaafachuudhaaf. Did kan jettu kana maal jettee yoo jettan namni sun kana dura jedhe jechuudha wanta sana. Kanaaf did kan jettu kana taatee darbeef itti fayyadamna. Where did you go? Eessa deemtee? Eessa deemtee akka jechuuti. Go jechuun deemuudha. Where eessa. Did you ati. Where did you go? Eessa deemtee? Kana dura akka jechuuti. Do kan jettu kun. When did she come? When did she came? She come yoom dhufte isheen jennee yoo gaafachuu barbaanne maal fayyadamna? Did. Yoom dhufte isheen yeroo jennu maal jechuu keenya? Kana dura isheen yoom dhuftee akka jechuuti. Kanaaf jecha did jedhu kana taatee darbeef. How did he die? Die jechuun namni tokko yeroo lubbuudhaan darbu yookaan yeroo du'u akka jechuuti. Inni how jechuun akkamitti. Inni akkamittiin du'e. Sababa namni tokko ittiin du'e gaafachuudhaaf maal fayyadamna? How did he die? Kana dura du'e jechuudha namni suni. Guyyaa 2 yookaan guyyaa 3 dura du'e ta'uu danda'a. Namni sun akkamittiin du'e? Maal ta'ee du'e? Dhukkubsatee du'e moo balaa konkolaataadhaan du'e moo jennee yeroo gaafachuu barbaannu how did he die jenna. Did kan jettu kun taateen sun kana dura ta'uu isaa agarsiifte jechuudha. Egaa akkasitti jecha did jettu kana dura buuftanii akkasitti did jettanii eegaltaniillee gaafachuu ni dandeessu. What, where, when, how kanneen jedhaman kanas dura buuftanii did jettanii yeroo fayyadamtan taateen sun taatee kana dura. What did you say? Maal jettee?
Where did you go? Eessa deemtee? When did she come? Yoom dhuftee? How did he die? Akkamitti du'ee? Egaa warreen kun hunduu taatee kana dura ta'anidha. Garuu ammarra dhaabannee akkamitti ta'e wanti sun jennee yeroo gaafannu jecha did jedhu kana fayyadamna jechuudha. Ishee kana akkasitiin qabadhaati. Himoota garaagaraa uumaatiitti fayyadamaa. Mee gara jecha isa itti aanutti haa dabaru.